Surree baastee gara qamisii shamarraniitti deemte na dhaggeeffachuutu sirraa eegama. Yesuus ati jettu maal uffachaa ture? Na dhagahime sittan hima. Sagaduu jammartee islaama guutuu taatee hin qaanfattaa amantichatti sagaduu jammarteen siin jedhe. Akka ajaa'ibaatti qaamaatti sagadure. Guyyaatti meeqa sagadda? Kudhanii isaa sagadu, shanii isaa sagadu. Hoy kudhan sagadanne kun immoo guyyaatti kudhan sagaddaa moo? No, shanii sagadan. Shanii sagada siin jedhe. Okay, quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhutti namantaa? Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhutti namantaa? Ati Yesuus akka waaqattaan namantaa akka inni gooftaan taane. Awwaaqummaa isaan amana. Ilaal akka sheekii gaaffii baqachuu jammartee gaala. Ilaal amantaa kee qaanfachuu jammartee ilaal. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhu hin amantaa'i. Gaaffiin si gaafataa jira. Dhaga'i. Ilaal saalfachuu eegalee amantaa isaatti. Saalfachuu eegalee. Dhaga'i. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhu hin amantaa'iin siin jedhu. Amo quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhu hin amantaa'iin. Kana naa deebistu malee siin dhaga'u. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhu hin amantaa'iin siin jedhu. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhutti namantaa'i. Dhaga'i. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhu namantaa. Hin saalfate. Hin saalfate. Hin amanu. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhu namantaa. Dhaga'i. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhutti namantaan siin jedhu. Aboonatti wacina ka jala sheekii. Quraanni ragaa guutuu saalfatte argite. Saalfatteen siin jedhe. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhu. Namicho. Meena dhaga'i. Meena dhaga'i. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhuun fudhattaan siin jedhe. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhuun fudhattaayi. Yookiin lakkiin jettu ati. Quraanni ragaa saalfate Oromoo laala. Ila Yesuus Kiristoosiin galee amantaa gaaffii tokko deebisuu hin dandeenye bira dhaqe. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhuun fudhattaan siin jedhe. Gantu na dhaga'i. Yaa gantu na dhaga'i. Quraanni ragaa guutuu qaba jecha jedhuun na dhaga'i na fudhattaan siin jedhe. Na mana namni Yesuusiin ganeen milkaa'u. Namni akkamittiin gurbaa akkamittiin dhiiraa ana dhaga'uu didda jedhe namichi. Namni akkamittiin surree uffachuu keessaa gara qamisii uffachuutti deema. Meena dhaggeeffadha. Ani surree uffachuu keessaa ilaal qamisii uffachuu keessaa gara surree uffachuutti han dhufe. Innooyi surree uffachuu keessaa gara qamisii uffachuutti deema. Tokko naa jedha. Inni lammaffaa na amana. Namni Yesuus Kiristoosiin ganee jiraachuu hin danda'u. Dhugaa gooftaa isa jiraataati. Boqonnaan qabu sammuu mucaa kanaa na amana. Nageenyaan qabunni. Argachuus hin danda'u. Maal taatani? Rabbii inni itti amanuu dhaqeekko malaayikota saafaana taa'eetu ergamaa isaatti nageenya buusa. Amma bakka kanatti mucaan kuni Nabi Muhammadtu Rabbi moo Rabbitu Rabbi gaaffii jedhu deebisuu hin danda'u. Dhugaa gooftaa isa jiraataati. Kanaaf saalfate. Kanaaf baqate gaaffiyan gaafadhu. Salaata sagadu jarriwwan musliimaa guyyaatti yeroo 5 sagadaa jira gurbaan kun. Quraanni waa hundaaf ragaa kenna jedhu. Na dhaggeeffadhaa. Quraanni waan hundaaf ragaa kennaa jedhu. Yoo mucaan kun quraanarraa guyyaatti yeroo 5 isa jarri sagadan quraanarraa nagaanaa kenne dhugaa gooftaa isa jiraataati har'an islaamata. Dhugaa gooftaa isa jiraataati. Yoo mucaan kun quraanarraa sagaduu dhaqe surree baasee qamisii uffachuu dhaqe. Yoo amoon kun qamisii uffachuu dhiisee dhiira ta'e quraanni guyyaatti yeroo 5 sagadi jedheen isan ni sagadaa jiru kan. Yoo inni amma natti hime dhugaa gooftaa isa jiraataati isaa wajjin gantuu ta'een Yesuusiin ganeeto islaaman ta'a. Meenaaf deebisu al tokko mi'uutii irraan kaasa. Guyyaatti yeroo 5 isa qamisii uffattee sagaddu kan. Dhaga'i amoo quraanarraa naa kennuu dandeessaa? Ragaa. Quraanni ragaa guutuu qabamini guyyaatti yeroo 5 isatti surree baaftee dhaqxee qamisii uffattee shamarran fakkaattee teessu kana isa qamisii uffattee sagaddu kana guyyaatti yeroo 5 quraanarraa ragaa naa kennuu dandeessaa? Kaleessa islaamummaa qajeeltuu qarshiidhaan hin argamne warqii addunyaa kanatti hin geeddaramne jechuudha.
Rabbii Amo tokko dhagaye. waaqa tokko Dhagaye. waaqeffachuu jalaa An si dhaggeeffadha. waaqa tokko Gaafati surree uffatteen si dhaggeeffadha. Na dhagaye. Gaaf surree uffadhuu kot. Dhaqi surree uffadhuu kot. Kai muca qamisiin uffatini surree uffadhuu kot. In saalfatti amantaa keetti. Amantaatti saalfatti dhiifte. Wangeela ragaa guutuu qabu dhiifte. Waan ofiisaa iyyuu hin beekne harka galee torra akkas taara. Waan waliisaa iyyuu hin beekne bar. Waan waliisaa hin beekne. In saalfate. Dhugaa gooftaa isa jiraataatiin saalfate. Amoo ko wangeela ragaa guutuu qabu dhiiftee obboleessa ko. Quraanasa ofiyyuu hin dandeenye ofirraa nama deebisuu hin dandeenye bira dhattee amoota. Sittan qaanfadhe dhugaa gooftaa isa jiraataati. Qamisii uffattee sagadaa jirta amoo. Mee guyyaatti yeroo 5 sagadaa kan jedhu kai dhaabadhu mee akkamma ittiin boonime amo mee kai dhaabadhu qamisii kana amo kai dhaabadhu akkammaatti mee dhiiraati kai dhaabadhu atuu beekta waaqayyo abbaa araaraati ofitti si adeeffatu waan siin jedhu qabu rabbiin ni sun allahan kee araaran godhu waaqayyo abbaa araaraa ta'uu atuu ni beekta garuu osoo guyyaan hin deemne osoo olte keessan bulen abbaa araaraatti deebiidha fi harka kennadhu saalfataan jiraatin obboleesso dhaga'i qamisii uffattee hin jiraatinii too dafii harka kenni as deebi baasi qamisii dafi surree keetti deebi ba'i lafa ragaan hin jirre dafi macaafa qulqulluu isa waan adduniyaan gaafatu ragaa kennu deebi quraana sa ofirraa nama deebisuu hin dandeenyetti amanteen jiraatin rabbii isaa namaaf maleekaadhaan wal qixxee taa'eetoo ergamaatti raamata buusu biran taa'in nabi muhammad ergamaa isaati jedhu rabbi immoo salawaata buusam namaaf maleekaadhaan waliin taa'e amma obboleessa ko waan ta'e gowwoome laa mucaan kun yoom akka du'amu in irraanfate maaltu akka namatti dhufu in irraanfate waaqayyo abbaa araaraati dhaqeen jaratti islaamaa kana xaqi godhee waa shaqqaladheetoo ayyarii sirreessee deebi'a jedhee deeme mucaan kun na amana garuu maaltu jira yoom akka du'amu waan hin beekamnee fi lafa ragaan hin jirre hin dhaabatin amooko obboleessa ko na hubatte adaraa gooftaa lafa ragaan hin jirre hin dhaabatin ragaan jira jettee immoo amanta guyyaatti 5 isa qamisii uffattee sagadaa jirtu kan abbaa sagadisiin jedhee nattim amo ulfaadhu malee gooftaa ammaalan jedha ulfaadhu malee yesus ammaalan jedha mana boo'ichaa dhaqe mucaan mananni seenee boo'uun hin jiru gammachuu malee golanni seenee gadduun hin jiru kaafaarfachuu malee maafan gaddaree bagalee cichi seene mana koo dabalaa bulaa malee hin irratu kan koo guddinni koo hin danda'amu ani siinachi humna natti dheera yesus gooftichi yesus jedhame amoon kun meerri baa kaasa amoo yaadachiisa mana amoo deemaa too yoo xiqqaate namni dhibbi yesus jedhaani na amana irrifata amoon bittinni jedha keessa dhugaa gooftaa saji nan beekaan waan nan beekuuf mana amoo deemaati yesus qofa jedhaani mee maaloo